Hai Shama bolota ko la fertani feddertanitti naga caalu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif warroonni YouTube channel ko jalatti argamtan hunduma keessan nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u warroonni maatiin haftaatanii na jajjabeessitan guddaa galatuma warroonni maatiin hafintanis immoo akka maatiin haftaatan asumaanan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha har'a viidiyoo naani qabadhee dhiyaadhee inni kun damma hasara jedhama asitti inni kun immoo YouTube kurkum maal irdiidha kuni wantoota fuula keenyaaf barbaachisoo ta'an jechuudha wantoota xaasaa waan tokko nurraan balleessa kanaafuu wanta mikaadbi minaamina bitamu osoo hin taane warroonni fayyadamuu barbaadan isa kana damma inni kun immoo irdiidha torbee keessatti yeroo sadii akkuma isinitti mijatetti yoo dibattan wanta gurraacha waan tokko isinirraa bada jechuudha akkasitti gootanii yeroo dibattanii ijoolleen tokko wantoota bitamu wantoota akkasii farmaasii bitanuu hin taane wantoota kana mana keessatti waan guutanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Alamaaf hin baay'isa xiqqashuma nagaa waan ammaatiif jechuudha. Isin garuu haala barbaadanii maankaa irdis maankaa tokko dammas maankaa tokko isa kana jechuudha. Dammi immoo YouTube hodiidhama beektan damma oriijinaalii fi kun illee jira jechuudha. Garuu kun oriijinaalidha kana waa'ee jechuudha. Irdiin immoo YouTube hunduu tokkuma fuula keenya wantoota tokko hin xabaasaa waan adda qabaniif baay'ee tokko gaariidha sinin jedha obboloota koo yeroo isiniif ta'e itti fayyadamtanii ilaaluu qabdanii wanta faayidaa irratti argadhee obboloowwan kootis beekuu qabdanii yoo fayyadamuu barbaadan akka fayyadamtaniifani inni kun damma inni kun immoo YouTube irdiidha kurkum jedhama namni hin beekne jirtan jedhee tanaanan eega akkasis nin jedha obboloota koo viidiyoo narraaf qabadhee dhiyaadhe kanumaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti iddoo jirtanitti nagaa fi jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu warroonni maatiin naaf taatanii na jajjabeessitan guddaa galatuma warroonni maatiin naaf hin taane immoo akka maatiin naaf taatan asumaanan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jedha obboloota koo iddoo jirtanitti nagaa naaf ta'a viidiyoo yeroo maatillee waliif taatan viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 akkas ilaaluu qabdan maaliif akkanumatti deemtanii daayireektii subscribe bichaa gootanii daqiiqaa muraasa booda waan kaasu isiniifis faayidaan qabu abbicha saniifis faayidaan qabu isuma duuba deebi'ee waan ta'eef kanaafuu laa jajjabeessan isiniin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii iddoo jirtanitti nagaa waaqayyo siif haa jiraatu bye bye.